immoo wangeela Maarqos boqonnaa 16 tokko hamma 4 duwwaatti dubbiseetanii isarratti waan tuqaa tokko sarratti dubbachuu barbaadan. Sanbanni erga darbee Maariyaam isheen Magdalaa, Maariyaam haati Yaaqoob, Salomeenis dhaqanii dhagna Yesuus dibuudhaaf urgooftuu bitan. Jalqaba torbanii gaafa sanbata guddaa ganama barii ka'anii akkuma aduun baateen awwaalicha bira ga'an. Karaatti immoo eenyutu dhagicha balbalaa awwaalichatti nuuf garagalchaa waliin jechaa turan. Dhagichi baay'ee guddaa ture. Itti hiiqanii yommuu ilaalan immoo dhagichi balbala awwaalichaarraa garagalfame arganii. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Yeroo Gooftaa Yesuus isaan fuulduratti deddeebi'aa ture, bartoota isaa wajjin yeroon isaanii wajjin ture, waa'ee du'a isaa, waa'ee du'aa ka'uu isaa itti dubbataa ture, itti haasa'aa ture. Warra kaaniif galeera ta'a, warra kaaniif hin galle ta'a. Akkuma har'aa, akkuma nuyi, akkuma namaa. Garuu yeroo sanatti yeroo inni du'etti abdii kutanii turan. Yeroo inni awwaalame gara mana isaaniitti galan. Gara mana isaaniitti galanii balbala isaanii cufatanii hin taa'ani. Dubbichis akka isaatti wallaalan. Inni isaan abdatan, inni isaan wajjin deeman, inni isaan wajjiniin yeroo hundumaa deeman isaan biran turre. Hin du'e, hin awwaalame. Abdii kutannaa manga'u. Garuu kan nama dhibu namni foon uffatee hundumaan dagata. Hin daganna. Hin dagatani. Akka inni fannifamee, du'ee, awwaalamee guyyaa sadaffaatti akka ka'u itti himaa ture. Wangeela keessatti kakuu moofaadhaa kaasee dubbatamaa ture. Garuu yeroo hundumaa akka nama taanee jirutti hin irraanfannaa, hin mamnaa. Amantiin keenya guutuu ta'ee mul'atu. Achi keessaa garuu kan namatti tolu, kan nama gammachiisu. Wangeela keessaa yeroo hundumaa kan na gammachiisu warra dubartoota sadii kana hin mari'ataniidha. Hin mari'atanii. Dubartoonni marii jaallatu. Dubartoonni walitti dhufanii kottaa kana goonaa waliin jechuu jaallatu. Kottaa dhannee abaluun gaafannaa jedhu. Abaluu deesseetti kottaa dhannee abaluun harka fuunaa jedhu. Abaluun dhukkubee kottaa dhannee gaafannaa jedhu. Kuni waldaa keenya keessatti baay'ee kan ittiin hojjetamaa jirudha. Warri kun sadanii mari'atan maal mari'atan? Kottaa dhannee Gooftaa keenya shittoo dibnaa jedhan. Seera warra Yihudiitti gaafa guyyaa 3 dhaqanii urgooftuu dibu. Kana mari'atanii ka'an. Yeroo mari'atan kana waa'ee dhagichaa sana itti yaadne turan. Waa'ee dhagaa sana iyyaanne isaan waan isaan yaadan Gooftaa isaanii dhaqanii urgooftuu dibuu duwwaa ture. Jireenya keenya keessatti bor kana goona jenna. Waan gidduu jiru garuu Waaqayyotu beeka. Waan cufamee jiru Waaqayyotu beeka. Nu yeroo hundumaa maal jenna? Waggaa irraa kana goona, torban dhufu kana goona jenna. Gidduutti garuu waa jiraachuu danda'a. Garuu yeroo sana yaadnu garuu cancannee deemsa keenya deemna. Hamma achi geenyutti jarri kunis urgooftuu isaanii bitatan. Caljedhanii deeman. Garuu karaarra gaanii waan tokko yaadatan. Yaa jarana attam goona dhagichoo guddaadha. Arganiiru dhagicha yeroo Gooftaa Yesuus awwaalame. Dhagichoo guddaadha. Eenyutu nurraa nu gargaaraa? Eenyutu irraa gara nu galchaa? Jedhanii wal gaafatan. Eettuma siqaa deeman. Dhandheetu gara booddee deebinee nama kadhannee namni nu gargaaru hin jenne. Kottaami warra dhiiraa abbaawota manoota keenya dhandhee waan mannee dhufanii irraa gadi nuuf galchan hin jenne. Ittuma deeman abdiidhaan. Ittuma deeman yerootti deemanii asitti ilaalan dhagaan irraa galagalii argan. Baay'ee gammadan. Baay'ee gammadan. Dhagichi irraa galagaleeraa jedhan. Hin fiigan, hin naqan, ol lixan. Awwaalichi duwwaa ture. Gooftaa Yesuus ka'eera. Gooftaa Yesuus ka'eera.
garuu isaan walitti sodaa guddaatu qabe. Ammayyuu hin irraanfatan. Ammayyuu sanni jedhe sana yaadan. Hin fiigan, hin na'an, hin gammadan, hin hollatan. Gooftaa Yesuus sababii keessaa dabaniif. Gooftaa Yesuus hin ka'e. Du'a mo'ee ka'e gooftaan. Du'a mo'ee ka'e. Gurguddoota baay'eetu biyya lafaarra turan. Gurguddoota baay'eetu awwaalaman. Gurguddoota baay'eetu ammayyuu lafeen isaanii awwaala keessa jiran. Gooftaa Yesuus garuu jiraataadha. Inni jiraataadha. Maqaan gooftaa haa ulfaatu. Har'a isa kana ulfeeffanna. Du'aa ka'uusaa, jiraachuusaa, nummoo jireenya abdii argachuu keenya isa ayyaaneffanna. Har'a gooftaa Yesuus jiraataadha. Nu keessa jira. Waldaa keenya keessa jira. Saba keenya keessa jira. Iddoo hundumaa jira. Hundumaa hin arga. Rakkina keenya hin arga. Dadhabbii keenya hin arga. Nu wajjin jira. Harka nu qabee nu wajjin jira. Maqaan gooftaa ulfaatu. Akkuma dhagaan awwaala sanarraa konkolaate. Har'a gooftaa Yesuus sodaa keenya, du'a keenya, dadhabbii keenya, yaaddoo keenya durraa konkolaachisa. Kanaaf har'a ganama kana asitti walitti qabamnee warri dhufne ba'aa qabna, yaaddoo qabna, sodaa qabna, waan baay'ee qabna. Nu nama taanee waan jirruuf. Nama taanee waan jirruuf. Garuu sagaleen abdii har'a gooftaa Yesuus ka'eera. Gooftaa Yesuus jiraataadha. Kanaaf jiraanne, kanaaf yoo nageenye isatu harka nu qabe, isatu nu jiraachise. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Utuu akka warra beektota gara biraa ta'e, warra du'anii hafan ta'e, har'a maal jenna nuyi? Har'a eessa jirra? Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Gooftaa Yesuus du'aa ka'umsaa abdii guddaadha nuuf. Abdiin keenya isa abdannee jiraanna. Inni jiraataa taanaan nu jiraachuu dandeenya. Nuyis immoo akkasuma hirmattuu irbaata isaa taane. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf har'a gammachuun keenya guddaadha. Waggaa 2000 dura inni ta'e nuyyee nullee utuu beennu du'asaa, utuu beennu ka'uusaa, utuu beennu ayyaaneffataa deemne. Yeroo sanatti garuu kana caalaa cimaa ture. Hin beekan turan waan ta'utti jiru. Abdii warra kutatan turan. Nu garuu isuma keessa jiru kana beekna akka inni har'a ka'u, akka inni ka'ee jiru beekna. Isaan garuu yeroo sana beekan turan. Kanaaf Waaqayyoon baay'ee galateeffanna. Waaqayyo carraa kana nu kenne. Ijoollee isaa nu godhate. Warra isaaf dhaabbatu nu godhe. Warra isaaf hojjetu nu godhe. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Maqaan gooftaa ulfaatu. Har'a yaadannoon keenya maalinni du'aa ka'uu gooftaa Yesuus ayyaaneffachuu duwwaa miti. Yaadachuu yeroo hundumaa jireenya keenya keessatti waa'ee isaa yaadachuu. Maaliif du'e? Maaliif nuuf du'e? Cubbuu keenyaaf, dadhabbii keenyaaf, rakkina keenyaaf isan dumaan irraa fuudhe Waaqayyo. Maqaan gooftaa ulfaatu. Jaalalli akkasii eessa jira? Jaalalli akkasii eessa jira? Eessuma jira jaalalli akkasii? Jaalala mataa ilmaan namaatiin yaadamuu hin dandeenye. Jaalala guddaa, jaalala yaadamuu hin dandeenye. Dabarsee lubbuu isaa kan nuuf kenne gooftaa Yesuus maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Kanumaan isinitti dubbachuu barbaade Elsaan as dhiyaattee kadhata nu gooti. Maqaa gooftaa Yesuusiin hundumti keessan eebbifamaa.
baay'ee isaaniitti ulfaataa ture. Gadda keessa turan har'an garuu gammachuu guddaa qabna. Sababiin isaa gooftaan keenya inni du'a irratti humna qabu akka inni du'ee ka'e sababii beeknuuf. Jireenya isaatiin jireenya arganne maqaan isaa eebbifamu. Gammachuu isaatiin gammachuu arganne. Gadda isaatiin gammachuu arganne. Maqaan isaa kan eebbifamu haa ta'u. Waaqayyoon galateeffadhaa. Hundumti keessan gooftaan kan inni isiniif godhe waan baay'ee addana dhaabadhaa keessatti galateeffadhaa akka ittiin kadhadhaa isin jechuu hin danda'u. Hundumti keenya adda addaan mataa keenyatti waan inni nu godhe baay'eetu jira. Akkuma adda adda keenyaatti akkuma wanta garaagaraa kan nu godhe sanatti waaqayyoon galateeffadhaa. Waa'ee fayyina lubbuu keenyaa, waa'ee gochaa waaqayyoon nu godhe jireenya foon keenyaatiifis waaqayyoon hin galateeffannu maqaan isaa eebbifamu. Yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u. Eeyyee gooftaa keenyaa gadduu keetiin, dhiphachuu keetiin, gidiramuu keetiin, garafamuu keetiin nuyi gammachuudhaaf jireenya nagaa bara baraa arganne. Gochaa ati nuuf goote afaan keenyaan dubbannee fixuu hin dandeenye. Yaada keenyaan illee yaadnee bira ga'uu hin dandeenye. Jaalala akkas ta'u, jaalala hammana ga'u yaa Waaqayyo duraan argamee hin beeku gara fuulduraatti sin argamu amma ammaatti sin argine jaalalatti nu agarsiifte. Isa kanaaf waan jennu hin qabnu garuu galanni siif haa ta'u jira. Ulfinni duwwaan siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Warra jaallatamu hin turre nuyi. Warra simatamu hin turre nuyi yaa Waaqayyo. Ati garuu yaa Gooftaa nu simatte. Ati yaa Waaqayyo gara keenya dhufte. Toora keessa hin turre yaa Waaqayyo warra amantaanii toora keessa hin turre. Garuu Waaqayyo abbaa keenya situ toora keessa nu galche gara keetti nu fiduudhaaf. Ijoollee kee nu godhachuudhaaf sagantaa baafatte ganama. Namni cubbuu isaarraan kakka yeroo sirraa fagaatetti, yeroo sirraa adeemetti, jireenya mataasaa jiraachuudhaaf yeroo sirraa adda ba'etti ati garuu yaadni kee Waaqayyo deebiftee ofitti fiduu ture. Sagantaa kana baafatte. Kanaafis immoo ilma kee isa tokkicha Gooftaa Yesuus Kiristoos kennuudhaaf fuula kee irraa galagalchuudhaaf rakkinaaf dhiphina keessatti isa dhiisuudhaaf gadda keessatti isa dhiisuudhaaf murteeffatte. Maaliif nu akka fayyinuuf ture? Maaliif nu akka gara keetti deebinuuf ture? Yaa Waaqayyo gocha ati nu goote kanaaf maal jechuu dandeenya? Galanni ulfinni Waaqa irratti lafa irratti si duwwaadhaaf haa ta'u. Tokkicha ilma kee amma dhiiftutti nu simatte nu jaallatte maqaan kee eebbifamu. Gooftaa Yesuus ulfinni guddinni galanni si duwwaadhaaf haa ta'u. Dhiphina hundumaa kan obsite, gidiraa hundumaa kan obsite, edaa humna du'aa ka'u, ulfina du'aa ka'u, ulfina Waaqayyo abbaa isa bara baraa maqaa hundumaa gararraa isa ta'e argachuudhaaf nuun immoo ijoollee kee mirga abbaa keetii of bira nu teessisuudhaaf ture. Obsa sana hundumaa keessa kan darbite guyyaa har'aa kana nu agarsiisuudhaaf ture. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hafuura qulqulluu si galateeffanna. Yaada keenya, qalbii keenya gara Waaqayyootti kan deebiftu. Yeroo hundumaatti karaa Waaqayyoo irra akka deemu, Waaqayyootti akka jabaannu, gochaa isa inni nu godhe kana akka nu yaadan, akka nu hubannu, yaadni keenya akka garaagara hin cimne, Waaqayyootti akka adda hin baanne kan nu gargaartu hafuura qulqulluu galanni siif haa ta'u. Waaqayyo abbaa, ilmaa, hafuura qulqulluu sadii Waaqa tokkicha ulfinni guddinni Waaqa irratti lafa irratti maqaa kee eebbifatu. Sagalee har'a nu dhageessite, sagalee misraachuu har'a nu laatte. Yaa Waaqayyo humna du'aa kee waan nu agarsiifte jireenya keenya keessatti immoo yaa Waaqayyo si galateeffachuu, ulfina siif laachuu akka dandeenyuuf ati nu gargaara. Jireenya mo'amaa isa boolla keessa jiru, isa du'i ajjeese, isa du'i irra dhaabate utuu hin ta'in, isa du'aa ka'e, isa ulfina Waaqayyo agarsiisu, isa ulfina siif kennu, isa si gammachiisu. Humna du'aa ka'uutiin guutamnee jiraachuu akka dandeenyuuf maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nu gargaara. Guyyaa har'aa hundumaa dabarsinee sitti ilaalla. Sagantaa biyya lafaa kana irratti ta'u hundumaa ayyaana kana ilaalchisee kan ta'u hundumaa irratti ati ulfaadhu. Eenyummaa kee saba keetti mul'isi. Jaalala kee isa dhugaa warra dukkana keessa jiran, warra badan, warra jireenya dhaban isaanitti agarsiisi.
battala kanatti immoo gooftaa saba keenya dukkana keessatti gatamanii namni isaan arguu dhabe yaa Waaqayyo gooftaa harki cimaa irra taa'e gooftaa ammayyuu dhiphachaa kan jiran gamoo akkasuma geessu humna du'aa ka'uu keetii kan akka isaanitti himtu yaa Waaqayyo isin bira jira isin gargaara isin wajjin jira jettee abdii isaaniif akka laattuuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna sin kan si dhowwu hin jiru cufaan balbalaa sinittisu gooftaa sansalanni hidhaan sinittisu gooftaa kanaaf bira nuuf ga'e saba keenya bira warra dhiphina keessa jiran warra gadda keessa jiran warra dukkana keessa jiran maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bira geessee laphee isaaniitti gammachuudhaaf nagaa isa har'a fiddee dhufte akka isaanii jiraattuuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna kana waan guutuuf galanisiifatu ulfinniif guddinni waaqarratti lafarratti maqaa fiddifatu ol si qabna gooftaa ulfina siinaa maqaa kee eebbifna waaqarratti lafarratti galannee foqubaan siifatu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin Ameen. Buloota keenyaan Waaqayyo sinaa eebbisu jenna. Waaqayyo ammayyuu daddabalee isaan eebbisu. Amma immoo kanatti fufuudhaan obboleessa keenya daannoorraa faarfannaa dhageenya isaa wajjin ta'a. Nyaapa kennaa
waaqayyo si haa eebbisu jenna daandooni. Yeroo hundumaa qophaa'anii taa'uun gaariidha. Namni tokko baay'ee na'eera ganama kanaani. Yeroo hundumaa qophaa'aa kottaa ganama ganama. Galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Sagantaa keenya sana gara dhumaarra dhufneerra ol kaanee buufata tokko faarfannee yeroo maanfinnaa sa'aatii 7:00 kan asii raawwatamu. Sabooddee gara ciree deemnaa buufata tokko faarfannee lubni keenya dhibbaan xumuru. Waaqayyo moo'eera jennee faarfannaa ameen. Yesuus Kiristoos moo'eera ganama kana. Inni moo'eera miti. Ameen. Mee galataan mee waaqayyo galateeffannaa. Galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo moo'eera jenna. Ameen. Kan du'ee du'a keessaa ka'e Yesuus Kiristoos malee hin jiru. Miti? Kanaaf isatu moo'ee jireenya keenya irratti, isatu moo'ee mana keenya irratti, isatu moo'ee waldaa keenya irratti. Galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Moosisaa ganama kana ofii keessan irratti. Moosisaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo moo'eera jennee faarfannaani. Waaqayyo moo'eera, waaqayyo moo'eera, eeyyee waaqayyo moo'eera, ishoo waaqayyo moo'eera, teessoo isaarra jira. Waaqayyo moo'eera, waaqayyo moo'eera, eeyyee waaqayyo moo'eera, ishoo waaqayyo moo'eera, teessoo isaarra jira. Ammas yaa waaqayyo sagalee nutti dubbataa turte itti huftees nutti dubbataa nu eebbiftaa si galateeffanna. Biyya lafaa keessa dukkana keessa kan jiran ammallee sagalee misraachoo kana kan hin dhagahin iddoo baay'ee biyya baay'ee keessatti argamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin sagaleen moo'ichaa kun, sagaleen gammachuu, sagaleen wangeelaa kun biyya lafaa hundumaa akka inni ga'u. Warra gara du'aatti adeeman yaa Waaqa gara jireenyaatti akka inni deebisu, warra abdii kutataniif abdii akka ta'u, warra dukkana keessa jiranii gara ifaatti akka inni fidu. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin waldaa kiristaanaa biyya lafaarra jirtu akkati gargaartu, akkati dammaqsitu, akkati humna kennitu si kadhanna.
tokkummaadhaan harka wal qabannee sagalee misraachoo kana biyya lafaatti labsuu akka dandeenyuma hunduma keenya nu gargaari. Jireenyi kun gara keenya dhufeera, gara mana keenyaa dhufeera, gara maatii keenyaa, gara saba keenyaa dhufeera. Galanni siif haa ta'u. Ammallee sabni keenya sagalee kana hin dhagahin, ammallee dukkana keessa kan jiru, ammallee Waaqayyo abdii kutatee kan jiru baay'eedha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hunduma keenya nu gargaari. Yeroo kanammoo yaa Waaqayyo sabni keenya karaa adda addaatiin rakkinaaf gidiraa keessa jira, yaaddoo sodaa keessa jira. Inni kaan guyyaan yaa Waaqayyo dukkanatti ta'ee mana hidhaa keessatti balballi itti cufamee halkanii guyyaa otuu hin beekin hidhaa keessa kan jiraatu, namanni dhaqe kan hin beekamne, iddoon inni jiru kan hin hubatamne, inni kaan garmalee kan du'e, inni kaan garmalee dhiphataa kan jiru, dukkanni naannoo isaanii marsee kan jiru, humna du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiitiin ifni naannoo isaaniitti akka inni ifu, hamaa saba keenya irratti hojjetamaa jiru, miidhaa saba keenya irra ga'aa jiru biyya lafaatti akka inni mul'isu, warra kana godhaa jiranis sammuu isaaniif yaada isaanii hundumaa akka inni jijjiiru Gooftaa Yesuus Kiristoos si fuulduratti dhiyeessina. Gara saba keenyaa, gara jireenya keenyaa, gara mana keenyaa, gara maatii keenyaa ilaali. Nuuf immoo yeroo gaarii nuu laatte yaa Waaqayyo biyya kana keessatti nagaaf jireenya qabna. Karaa hundumaatiin nu gargaartee nu dhaabdee fidde asin nu geesse. Maqaan kee haa eebbifamu. Sagantaa kanatti fufee jiru eebbisi. Tokkummaa keenya eebbisi. Yeroo walii wajjin qabaannu eebbisi. Guyyaan hafe kun hundumtuu yaa Waaqa waldaa kiristaanaa keessattis mana mana keenyattis ayyaana kana ilaalchisee kan nu goonu hundumtuu kan eebbifame haa ta'u. Kana booddee yaa Waaqayyo isatti dhiyaannus nu eebbisi. Warra kanaa itti dadhabanii yeroo isaanii kennanii qabeenya isaanii irraa hir'isanii obboloota kana sooruudhaaf warra dhiyeessan manni isaanii jireenyi isaanii kan eebbifame haa ta'u. Yeroo walii wajjin nyaadhu, yeroo walii wajjin dhundhus Gooftaa eebba kennu irratti dhangalaasi. Tokkummaa jaalala keenya caalaatti ilaalaa arguu akka adeemnu hunduma keenya akka nu gargaartu si kadhanna. Maqaa Gooftaa keenyaatiin Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isa hundumaa danda'uutiin si kadhanna. Ameen. Nagaan Waaqayyo Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu ammaa jalqabee hamma dhuma jireenya keenyaatti hunduma keenyaa wajjiniin haa ta'u. Ameen. Warri haadholii faarfachaa gadi baanaa, warri abbooliin mukaa booddee maal dhuftu? Olkaanii faarfachaa gadi baanaa. Bisa mana ada bisa mana ini. Ada juga.